Hiriirri deeggarsaa guyyaa injifannoo bitootessa 24 akka naannoo Oromiyaatti godinaalee fi magaalota garaagaraa keessatti gaggeeffamee kan jiru yoo ta'u, akka godina Arsiittis hiriirri deeggarsaa kun magaalaa Asallaatti gaggeeffamee jira. Guyyaan injifannoo bitootessa 24 guyyaa seena qabeessaa fi jijjiiramaan booda bu'aa guddaa akka biyyaatti itti argannedha jedhan jiraattonni aanaalee godina Arsii fi magaalaa Asallaa hiriira deeggarsaa kanarratti hirmaatan. Wanni hirmaannaaf hiriira seena qabeessaa waloo biyyattii guddisuudhaaf fi waloo biyyattii uumuuf ijaaruudhaaf yaadame kana isarratti argameetoo hiriira kana gammachuudhaan dabarsuudhaaf yaadee dhufe. Baay'ee uummanni keenya duubatti hafee jira ture. Amma garuu nageenyas gaafachaa bu'aa qonnaallee argachaa itti uummata keenyallee kakaafnee hojii irratti akka bobba'an godha. Amma bu'aa gaarii irra jira kan jedhu deeggarsa kana dhufneerra. Bu'aawwan jijjiirama qabsoo sabaaf sablammootaaf ummatoota Itoophiyaan galmaa'an irraa faayidaa muuxannoo gaarii argannee jirra. Kanaafis gara fuula duraattis tokkummaan nageenyaaf misooma itti fufsiisuuf akka hojjetan dubbataniiru. Mootummaan keenya rakkoo bal'aa sana keessa taa'ee jijjiirama misoomaa, jijjiirama nageenyaa, jijjiirama gama fayyaatiin, jijjiirama gama daandiitiin, jijjiirama jiruuf jireenya hawaasatiif biyyattii tanaatiif amma uumame kana odoo nageenya akkasumaan jiraate ummanni kan keenya tokkoof tokkoon caafii irratti osoo tokkummaadhaan kan waliin jiraatu taate too nageenyi jiraate guyyaa hunduyyuu misooma qofa irratti kan hirmaannu osoo taate biyyattiin tun Awurooppaa ta'uu ni dandeechi jedhee yaada. Misooman yoo guddanne biyyi keenya sin guddatan namni keenya sin guddata waan ta'eef karoorri nu qabnu ofafoodhaaf hojii irratti bobbaanee biyya keenya guddisuudhaaf karaa misoomatitti akka bobba'u uummata keenyas kakaafnee ofiifillee gara misoomatitti galuuf kaka'umsa qabna. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Simee Tsaggaa'ee sagantaa kanarratti argamuun ergaa hawaasaaf dabarsaniin guyyaan injifannoo kun kan biiftuun jijjiiramaa akka biyyaatti itti mul'atee fi gama hundaan injifannoowwan garaagaraa hawaasa fayyadamoo gochaa jiran itti argamedha jedhan. Bu'aawwan jijjiiramaas galmaan ka'umsa godhachuun daran bu'a qabeessa ta'uuf hawaasni tumsuu akka qabus dhaamaniiru. Daandiiwwan keessa gireeneejiiwwan adda addaa akkasumas ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruu ijaaruudhaan uummata magaalaa keenyaa kan itti tajaajilaa turre.